akkam jirtu yaa akkamitti mosaajii argannaa sooftiweerii jechuudha mosaajii jechuun akkamitti argannaa isa jedhu isinitti agarsiisuu barbaadini yaa teelegiraamii warri fayyadamtan jalduu taaqaa'oo kan jedhu taaqaa'oo jalduu kan jedhu keessatti kunoo mosaajiin jira achirra kaayira cheeklistii beest kan jedhu irraa jalqabnaa isa kana akkasitti buufachuu dandeenya kunas kilik gooneet lakkoofsa isa kana akkuma faayilaa yeroo kaanii digitaalaayizeeshinii yaa waajjira hundarratti fayyadamaa waan jirtaniif kunoo iddoo kanatti akkasitti hoggaa kana agarsiisu achumaan seef jennaanii eessatti seevii akka ta'u laallanneet kunoo fakkeenyaaf ani iddoon barbaadu diskitooppii irra yoo ta'e diskitooppii irratti checklist based kan jedhu jira save jedhaanii yaa kan biraa waan jiruufi isaaf intanaasaa nan jijjiirradha maqaa replace gochuu kunoo save akkan goon kunoo check based kan jedhu haaraa kan jedhu itti dabalee fakkeenyaaf jechuudha akkasitti buufachuun danda'a akkasinis ogeessa abbaadeessaa kan jedhu sadanuu jechuudha kunoo kanas akkanaa banuu qofa miti kanan barbaadu bakka hojii isaa hojiif akkanaa mijatu waan ta'eef save kan jedhu kana ammas haaraa kan jedhu ogeessa haaraa kan jedhu isin akkasumattuu isinii bu'uu danda'a kan koo yaa irra deddeebisee isinitti agarsiisuuf hojjechaa waan jiruufi save akkuma faayila isaan kan keenyu sanatti jechuudha asittis haaraa kan jedhu yaa dura makamuun barbaachisaadha yaa jallu taaqaa'oo kan jedhu yookaan immoo filashiidhaan dhuftanii fudhachuu dandeessu garuu ammaaf kunoo isaan kana sadan immoo bakka tokkotti nan sassaabadha jechuudha ama new folderin ummadha kana waan salphaa yeroo kanis kan ittiin hojjettaniidha haaraa